komentii ati sitti kolfaarte obboleessa. Maalii qabdi kun rakkattuudha ofii warqii maalii qabdi? Jala keenya. Banjamiriyaa jechuudha. Dhaggeeffadhaa bukoota wayi hundi keessaniyyuu jechuudha. Ani dhiiraa sirra jirtu xaqilaalaa ishee dhaggeeffadhu. Dhiiraa sirra jirtu xaqilaalaa ishee ani isheen dubartiin tokkittiin kun hunda keenan caala. Iheennin maawqaan labbaachuu. Sisiyoo ta'ee jechuudha. Ani kanin seeneef waan biraaf osoo hin taane isa waa'ee tidaarii ati jette irratti hin seene sii galee malee waan biraa dubbachuu min. Sila gaafa mana kiyyatti nama 7,000 irratti adubbatamuu jedhame eenyuun tuffatee manni Mariyamaa mana eenyuun gadi ta'ee jennaan dhaqee mana tokkummaa banaa jedhe. Kanaaf dubbachuun barbaadu ani isa sana mana kiyyatti hin dubbadha. Kabaja qaba sii galee kabajaa koo immoo anatti isinitti agarsiisa tokko jedhe. Isa waa'ee tidaarii yoo ta'e immoo ni kaana hidhate malee annama kana wajjin sinii tokko bitadhee inni saanii tokko bitadhee wajjin jiraachaa na dhaggeeffadhu. Zimmattee naasayin xabbasami zimmattee naasayin. Dhiira miti hin jedhin ka guyyaa tokkitti si xabbasna amma raatte miti dhiira miti hin jedhin ka. Guyyaa tokko cibsii guyyaa tokkootiin akkana Muitiin irratti hin qabinaa. Mana badattee Muitiin irratti Asaayin bukeessinaa sirra teessanii. Warrabsitee fittu dhaggeeffadhaa usaati. Woy Mubaarak obsaa naadhiisaa mee naadhiisaa. Maryam amma waan si gaafu naa deebisa raba dhiisi. Muitiin irratti hin qabin. Hin qabin irratti hin qabini waan gaafadha. Ati immoo durbaasi miti. Waan si gaafu naa deebisi namni si arrabsaa jiru hin jiru. Si galee guyyaa tokko si arrabsee hin beeku. Siin deebisa isa siloof keessaa balaqqama waan ta'een sitti muu dhufeen. Ana yoo ta'e jechuudha dhaqina qoradhu wallagittiidhaan eenyu kee lakkeessi miila tokkoon dhaabuu nan danda'a. Ani tokkittiin koo jechuudha ani dubartiin. Tokkoffaan waan ati beekuu qaba. Lammaffaan immoo yaa wallagga jagnadha maarrakkoo qabaree. Yaanis wallaggaadha ka maarrakkoo qabarreemmaa wallaggummaan hin jaallanna ittiin boonna wallagga ta'uu keetti nama boonsa. Hayi wallagga dhiira bar. Obsaa. Akka waan darban. Warri modii taraa muitiin irratti hin qabinaa. Bagarratti qabatu. Maasaa kan uummanni kuni aboo utuu ni torkiin koo dalagee fayyaa keessa hin gadi caasaa maal jettan. Mootitarrii mootii godina. Arrabsitu maal sodaattu si. Kaasee dubbadhu. Ni torkiin nadi deemaree aan fayyaa keessa hin buusa. Dhaggeeffadhu ansii fedheen seene malee nama tokkoof jedheen seenne dhaggeeffadhu sitti nama asirraggicee noommi nagire. Miyuutiin godina. Dhaggeeffadhu. Ishee. Muitiin an godina ala namni. Dubbadhu miyuutii irratti hin qabinaa irratti mootitarrisi alla wal biloogna irratti hin qabinaa akka irratti hin qabne namni tokko dubbadhu waan garaa keetii miyuutii irraa baafadhu. Ofii qabataa jirti. Maaliif miyuutii godhu? No ofii qabataa jirti. Dubbachaan jiru muitiin an godina. Muitiin irratti hin qabinaa. Ansii dhaggeeffadhu fedheen seene malee waan biraa fedheen kan hin seene. Dhaggeeffadhu. Woy akka namni miyuutii sirratti hin qabnee modii sarratti maa obsiin siin jedhe. Narratti hin qabinaa maddeeraan kalaas narratti hin qabinaa. Ittanii maa qoyisi. Narratti hin qabinaa tokkoon kee muitii akka narratti hin qabne dhaggeeffadhu sitti namaati. Akka obboleessa kiyyaatti si jaalladha sin kabaja. Dhaggeeffadhu. Akka obboleessa kiyyaatti si jaalladha sin kabaja. Garuu immoo ammayyuu taanaanii jechuudha eenyuun kee. Warra sirra jirtanis yoo ta'e warri jala jirtus yoo ta'e dhiira ta'e dhalaa ta'e waan barbaadde ta'e goddaa mataa keessan dan ilaallatu qilee seenuu dandeessu. Garuu ammayyuu na tuttutu ta'ee jennaan dhaqi kiyya hin bahu ta'ee jennaan wallaahi kanniisatti quba kaa'aa jirtu. Iheennin maawqaan labbaachuu. Kanniisatti ilaa keessin kanniisatti quba kaa'aa jirtu kanniisi kaatee naan hin deebisu. Mataa kee yoo ta'e jechuudha. Kiisii muri. Dhaggeeffadhu muranii. Waa'ee qabaddaa waa'ee tidaarii irratti hin dubbachuu fedhan. Waa'ee tidaarii yoo ta'e obboleessa kiyya isatu na jaallatee natti dhufe malee an dirqamaan na jaalladhu tidaarii keen diiga jedhee itti hin dhanne ansii galee isa kana siif deebisuun nan barbaachisu garuu tidaariin kiyya diigame dhaggeeffadhu tidaariin baga essay minaa gabbaak. Wallahi jaalala mubaaraktu maraachaa jira. Baga ishoo baga jaalalatee maal si galchee?
maal si ilaalla taree essay Tira kan sinjiru jechura kan dhiimik. dhaggeeffadhu Ibsiin isin waa'ee dhaabbata tidaarii garaa sadii si buusatti irratti hin dubbadhe waa'ee tidaarii ni buusatti jette irratti ni ol seene malee ol hin seenuun ture ansii galee sitti ni mamti eenyu ke bultii isaa dhiquu deemta bultii isaa kan saayikoodhaan eenyu ke miila tokkoon dhaabuu danda'a saayikoodhaan eenyu ke miila tokkoon dhaabuu nan danda'a ati ilmoo dhubaati waan taateef durbummaa kun koo diigameetti bultii namaa simiti kannatti simiti kannatti mu xanqaqee of beekaa wallahi durbummaan argine ofii koo nan beekaan dhaggeeffadhu sitti ni maati isa waa'ee tidaarii namaa diiguu jettu anti daarii namaa sin jenne qallittiin as deebitee biyya keessaa galtee keessaa dhugaa isa kan rabbii dubbanne hojjeta isin dubbatteetti bakki itti dubbiin kaate bakka warqiif maallaqa isin bakka warqiif maallaqaa sanatti dubbiin xiqqoo ilkaa wallaaqamti kan ammoo nama afaan kaayetu jira isatti itti balleesse malee anaa miti mana habiibaatti immoo amanteetti amantus adiiftus an dhugaadhuma riyaalitii jiru sinitti maara dhugaadhuma jirtu sinitti maara amma jechuudha maallaqni gidduu keenya jiru wallahi warqni gidduu keenya jiru sila mana si yeroo galu maal jette waan natti balleessitetti dhiifama na gaafadhu jette dhiifama si gaafachuu si barbaachise keessaan si gaafadhaan jedhe nama kuma torba dhagaa jira lakki asumatti uummata irratti dhiifama na gaafattaa jette lakki dhiifama si gaafadhu asirratti hin jedhe si galee achumaan hin dhiiftamu hin dhiiftu mari'ama ajandaa kana yoo mul'akketti intala durbaa yeellasuun barbaadu ragaan sitti fidaan jedheni asitti malee jette mana abbaa dhimmaatti dhimmi dubbatamu jiru mana abbaa dhimmaatti dhimmi dubbatamu jiru achumaan mana tokkummaa kottu gaadeen dhufe inni dhufu jettee afti inni kan jedhaniini dawwalamaa fi ture inni kan jedhaniini namni jireenya namaa balleessa malee jireenya namaa hin bareechu sini galee namni miidiyaa kanarraa keessattuu marsan keessa galtanni isa jireenya balleessu malee isa jireenya bareechuuti akkana godhi birrii tokko itti kennanii kanaan waraqata bitan kanaan kilaasee bitan jedhamu duuba ta'aniiti isa ofiina dadhaban keessattuu kaasatan biyya kana keessatti isa ofiina cunqursuu dadhaban hin beekti isiin dhibbaan dhibbatti nama jabanaa ol fudhatte jennaan bunaa wajjin kunooti sobaa jettu irraa qabametu jira isiin irraa qabamti maqaa koo tunan beekin bar bakka bula dhuguudhaa kadhattuun bakka bula qottuu bula dhugu jedhametti illee maqaa koonnis akka citaa jedhee kurruufe maqaa koo kaasee achumaan akka warraatti kaatee buna jabanaa fudhattee mataa isaatti sabsuudhaa roosiin kaatu wal irraa qabaman nama digdama soddoma sidii bitaa rakaa bakka dhaqanittis sadaqaa nyaachuu dhaqanittis bismillah islaamni bismillah jedhee waa kutatamti mubaarak musamma jedhanii waa nyaatu islaamni bismillah jedhee salawaata kan buusu nabi muhammad irratti alayhi salatu bakka dhaqanitti masgida dhaqanitti mubaarak musamma jedhaa jiru isin galee isin beekamtu amma gola isin keessa jirtu beekamtu eenyuun akkasii taate beekamtu dhaqanii buna irkaa fudhataa maal mubaarak musammaa tokko jennaan al jettee dhaggeeffattee obsa yeroo dhabdu jabanaa ol fudhattee kun sobeettu buna wajjin islaamata akka takkasti isin galee jala kanaatu achi na baasu wayii itti nakkaati dhimmi kan Mansuur Jamaaliif haadha manaa Mansuur haala hin jiru Habashaan itti seenee maatti itti seenee Mansuurii cabsuu barbaadu waan ta'eef dhugaas sobas tun jedhe adda caaltu anatu araarse ragaa guutuu qaba naanaa sotti walitti dhiyaanna haadha manaa Mansuur jechuudha baay'ee walitti dhiyaanna fira taane waliin haasofna isaan maachuudha wajjira jiraachuu dandeessi walumaa galatti miidiyaa irratti namni manaan uffachuu fi waan akkasii kana barbaada malee isis yoo ta'e hadda jalaa qabbaneessanii nama kuma tokkotti jalaa galchan kaleessa nama kuma afur ture yeroo achi jiru hadda kuma tokkotti galchan olan gale kuma torba ta'anii nan deeme gadi bu'anii obboleettii koo gadi bu'aa deema wanni hundi gadi bu'aa deema na amani ajandaan torbee tokko hin jiru ana yoo ta'e suusanyaadhaan akkuma siif mannoo anaaf illee jaallate inuma iyyuu amaariffaan jammarame iyyuu mana qotti anaaf illee manni hawwa moor anaaf hawwa anaa bareedaadha maaliif maqaa koo irraa tuunaa saamii torbee keenyaan wallaahi na dhukkuba isuma dhukkuba jechuudha amma aasaa gabaabaa abbaan barbaade ajandaa si godhate asirratti machuu barbaaddi mirga si eegaa fi maammee nani maddeettee tokko lama jettee afaan oromootiin isa amaariffate san afaan oromootiin tokko lama jettee dubbattu namni siin filatte qofti ola galu dhaggeeffadhaala nama filadhee miti namni siin filatte namni diinee kootu jedhu hin jiru kana booddee diina qabu diinii koo iyyummaadha nama siin filatteen ta'amee kiristaana ta'u islaama ta'u abbaa barbaade ta'u rakkoo tokko qabu nama siin filattee dubbatamee fi haqni narraa argame jiraannaan kennuu qophii haqni immoo hin jiru na jaallatti jaalala qabsiisee duraan nan beektu dhugaadha kun mana koo taa'eessitti dubbataan atu hinaase an soba namarra kaa'uun beeku utuu sobee achirratti ofiif dhuftee na jaalatte keessaan siin jedheen afaan sirkaa gata bara akka ta'e dhageettiin qaba garuu dhageettiin qaba dhageettiin kan rabbii dhageettiin qaba soba sitti dhukkam ana dhufee si dubbise ayi jedhee salaamu alaikum jedhee ana si mormine akkuma kan dhugaa dubbadhu akka dhugaa dubbataa jiru si caala dhimma keenya irratti akka dhugaa dubbataa si caalaaf namni beeku rabbiin kufa hin beekta bara jedhee waan himachuu barbaadde tokko tokkoon hunda himadhu bakka ummanni sibila jirti naan jedhe maaloo gochuudha qophiidha kana caala maalirraa barbaadudha wanna fee jira mucaa gaafadhaa fedhisi
Video baatee teessu. Video beektaa. Waan isiin irraa qabdu miti. Kan biraa sirraan qabdu. Ta'i waan isin jettan nan taa'an sinin jedha. Kana caalaa maal sinii godha. Wanti ta'e. Mirga si gaafadha. Madiisara qabdaa biratti madiisara baay'ee. Feetu shan. Feetu jaha. Feetu tokko. Abbaa barbaadde waan mattee wala galfattu. Uummanni immoo jala taa'aa jabaa. Nama isin waan matteen abbichi yoo sobes isin turteessa. Sobde jettani. Isiidhaan mubaarakiin guddisaa ta'a. Sana osoo hin taane isiidhaan mubaarakiin. Dubbachuu fedhii qabdii jalqaba. Tokko. Jalqaba waan jechuun ni barbaada. Xiqqoo natti mufachuu dandeessu waan ta'eef. Waan jedhin tokko. Jechuun natti mufachuu dandeessu waan ta'eef hawaa ibsuuf ni barbaada. Sarii yaada koorratti. Boordee xumurraa. Walii gallee kaanaan dubbatta. Ana siin jedhe tartiiba qabsiisaa jira. Gaafadhaa dubbachuu barbaadda. Maaliif beektaa? Waan an barbaade jechuun nufi malee an dubbachuu barbaadu jette. Sila. Dubbachuu barbaadde kun afaan uummanni keenya bal'aan beekuun dubbatan dandeenye gadda yoo maaliif fannannee waliin bochaa ture. Lakki hin barbaadu yoo si jette meeqasiiti. Lakki manaan nuu bifadhee achumaan si tuttuqaa taa'otti. An ifama si godheera na tuttuqi. Kiniinii wayiin qaba kana ni tibsu aduun beektaa. Kiniinii kun gaafa akka carraa narkaa dhumee sii maqaa koo haasa'u kiniinii sana narkaa dhumee walirra buunan qaxxitaa viidiyoo fudhee polistaa bira jira. Atis immoo lakki seera nu wayya jette. Dhagaasatti barbaadu. Anuun kun as taa'een sii godha. Manni sii godha. Biyya seeraa imalaa jechuun Ameerikaa jechuudha. Tiintii yoo ta'e akkuma tuutti dubartiidha dhugaadha. Farraa sadii nafu. Geessanii mana murteetti lamman keenya yoo dhaabanii qulqulleessanii haqni ni mo'ata sobni akkasuma mo'atu yoo amma addunyaan kun guutuu natti duulee waan gochuu danda'u sobaan. Seera barbaaddaa yoo karaa irratti dhaabadhee seera irraa si deemsaa jiraatte himadhu matatti. Anaa seera deemuu jedhee bu'aa lafa. Inni waan seera fayyadame hin qabsa. Argiteetta gaafa mana godhuftu waan kan keessa tokko ta'ee jennaan seeraan su fayyadame. Kanaafuu kamiin feeta seera feeta. Ansi eeyyameera yoo si dura dhaabadhe gadi beekti uummato akkam bakka boolis taabaan nan dura dhaabate jedhi himadhu uummanni si wajjin dhaabata bakka uummanni si wajjin dhaabatu si himara. Yoo ati seera nannaan karaa dhaabadhe sirriitti seerri siniisu uummanni siniisu. Maal filatta geette? Mariyaam. Mariyaam maal filatte? Mariyaam. Biraan deemee sababa bakka isin jettu beeka biraan siqiiti booddee wal argina shan yaa birraa. Mariyaam nama qabaa. Akka itti jettu bakka jettu deemee wonna otoraa zorban qoyii dhimma kun fitadha inni. Lakkiin mooraa jedhu jechuun qabadhee deemate. Jeebi. Kan caalaa wantan godhu jira. Kan caalaa wantan jedhu jira. Egaa ala. Ifa mana bara rooroo isaan gada darbina. Isiidha ijoollee kaawwatee ishee fuuldura dhaabanii gagaa ishee. Mubee al tokko deekaa tokko akka inni nuuf eegu. Yoo daangaa darbe hin bareedu. Akka caalaa jeela an dubartii miidhuu barbaada. Ammas isa rabbii koo keessa godhaa. Nama yoo jaallatee tarii kee gaafa fuuti. Seera qabeessa. Lakki yoo jette. Anaa kennii iftu. Isiidha waa haasa'u. Wani rabunan mbe ko ala naman da bona bako da bola on ta gida na be sa isi da shi ne gida ambe ba Isiidha mari ko asiti wala kun da sama ka ko to fili matin ba sin to fili ne ko wala ba mana da wala ba mana ka ne dubi da me da ka isi to fan siti ama ba mana sa ba ka be ko ba laki lama ke dubi ke da ka sai to ba ku ba ka jalu shi da bisi wai ba sin jere dole ku te ko jira Okay. Akka ishee dubbachiisan. Inni sun dhaggeeffachuu malee dhaggeeffanneeti dhumarratti yaada kennan waan Maarkosi namni biraa iyyuu takkeesseera Maarkosi waan keenya lamman jiru waliin moratti maka natti dukkaneesse waan ta'e. Idura maammeedha. Maammeetti na seeni. Wayi amma ta'e maammeen afaan si beeka. Maammeetti na. Okay. Maariyaan deemka dallee kadhessallee waliin haasaa turre natti bilbilte waan tokko natti mataa turte mu beeku keessaan si barreesseera. Mee waan jiru dubbattee naanii yaada irratti kennina. Maariyaan ta'uu ni mindee? Ayisamaa? Muitira kafa dubbattu malee please. Jara keenya. Waan nuti keessa jirru waan nuti baay'ee galee. Roota kota komoon eetoo keessa yeroo baay'ee rakkina. Oksuu baay'ee jechuudha mubaara kibee oksuu baay'ee. Nama kuma tokko qabatee yoo si teessu dhufee baasii gala waayee galuuf hin beeku. Era mannaa si dubbadhu naafe. Akkuma maayillee biyya maalii keessa hin boon. Amma leeran deebi'a warra isii miti jettan ofii moodiitarri mubaarik hin beeku akkaawuntii haaraa baratte waan ta'eef akkasitti hubadhaa jechuu barbaade. Jara miti Maarkos sagaleen koo. Yaa hin jira sirriitti. Mubaarikiin qabee natti fakkaata. Dubbachuu barbaade. Nama tokko iyyuu qabne isa beeku. Maal balleessee taate. Mucaa dubbachuu barbaade. Qoree al tokko si Mariyama. Cheekii godhi garuu akkaawunticha mubaarik sirriitti cheekii godhi mubaarik. Obboleessa turtii dhugummaan siin jettee hiriira irratti mootummaa gootee waan jettee taate. Akkuma itti malee gaafate. Walla gidduu mana kun jedhaaf. Nama tokko walloodha. Ana kun jedhaaf. Hojjetu wallayyaa dhimma maaliin inni kun waan tokko wallayyichi sappuuti jira.
Thank you.